mana qayyaa qarshiin diskaawuntii yookiin isa hir'ataa tahee mana qayyaa caalii loloo. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu siniin jedhamantiif kutaan sooliin qoodiin baga jiraattanii. Akkuma sitti argitan kunoo inni kun dhadhaadhaa kan yeroo aararra ta'an namaaf dibamu. Inni kunniin ammoo iskiraappiidhaan adda addaa kan original yookiin naachuraala ta'edha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asitti ammoo amsoolaalee yookiin ammoo tuyyuu uffata jijjiirraa fi feestaal yookiin kiisii lukaa fi harka namni akka diimatu barbaanne asitti ammoo uffata gubbaa fi akkasuma yeroo shaaworaa bahanii fayyadamanidha. Kunoo akkuma asitti argitan kanaan teessoolee irra taa'an teessoo nama afur keessummeessuu danda'uu fi amma ammoo nam lama bakka tokkotti keessummeessuu kan dandeettu yookiin ammoo keessummeessutti kan jirtudha. Akkuma asitti argitan kana ana jechuudha uffata baafadhee viidiyoo raabuu waan hin dandeenyeef hanga danda'een akka viidiyoon isin sirriitti ifa ta'utti isin agarsiisaa jira. Akkuma sitti argitanii yeroo qayyi kun hojjetamu uffata guutuu baafatanii amsoolaa qofa uffatanii yookiin fooxaa jalaa qofa uffatanii fooxaan uffatamuun aara irratti hin ta'u aara dhuga waan ta'eef yookiin ammoo akka kallattimaan aarri sun qaama keenya seenu dirqama wanni akka amsoolaati jalaan ka uffatamu erga daa'imaa fi qasila yookiin ammoo tuyyuu sidira yookiin ammoo qurquraa dibadhee naa dibanii geessanii aararra na kaayanii amma ammoo tuyyuu fuula kiyya iskiraappii akkasuma ammoo tuyyuu kan na dibaa jiran ammallee qasilaa fi daa'imaa dhadhaa walitti makanii sadiin isaa iskiraappii naa godhaa jiranii akkasuma ammoo dhadhaan rifeensa ka dibamuu fi yookiin ammoo rifeensa kiyyallee dhadhaa kanaa dibanii garuu yeroolee san viidiyoo isinitti agarsiisuu hin dandeenye sababni isaa ammoo tuyyuu akkuma isin beektan ammoo amantiin kenna nu dhoorgaa kanaafi haa ta'u malee hunda isaa haga danda'in ana ammoo tuyyuu haga dandeetti kiyyaatiin kan isin agarsiisuu fi akkamitti akka miidhaguu fi bareedina qaama keenyaa akka laaffisuu fi iskiraappiin kun dabareedhaan daqiiqaa 15 namarra tursiisaa namarra bishaan ho'aan qulqulleessaa istiraachoo yookiin kargaadhaan jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kan jijjiiraa amma fakkeenyaaf qasila yoo naa dibde yookiin sidira yookiin ammoo tuyyuu qurquraa yoo naa dibde geessite booda ammoo kan narraa xaraydee zabaadii fi hirdii yookiin ammoo aanan itittuu yookiin urgoo kan walitti laaqxee daa'ima itti daatee barbaaddan ammoo isinii dibduudha. Amma ammoo aaricha yookiin ammoo muka qayyaa akkasuma ammoo muyni qayyaa kuni isa muka qayyaa oriijinaala ta'ee fi akkasuma ammoo fayyaa kennaa fi wanna baay'ee kan of keessaa qabuu fi akkasuma ammoo maal jedhanii yaa rabbi kiyya maqaa irraan fadhe qunniin fayyaafis tahee faayidaa qaama keenyaa baay'ee barbaachifti kun aarru ukkaamsee mana mara jechuudha. Akkanatti haati razaan qayyataa jirti isiniin jedha. Qayyee miidhaginaafis tahee bareedinaafillee baay'ee bareedaadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya lakkoofsi bilbilaa isii jechuudha. Lakkoofsicha asirratti argitan kana haadha razaan irraan dhufe yookiin Zubeydaa irraa yoo jettanii diskaawuntii akkasuma immoo hir'ina qarshii kan argattanii fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baay'ee kan isinii ilaallamuu fi kabaja guddaadhaan kan isiniif godhamudha. Bootaan eessa warroonni jettan nookii gara mana amala sirreessaa irraa yoo bilbiltanii jettan sirritti kan isinii himtu. Dhumarratti ammoo yoo haala kanaan jechuun haala amma isin argitan kanaan akkanatti iskiraappii kana wajjin yoo aara kana fuula dhoofsisan fuulli namaallee hedduu miidhagaa namootiin maadiyaatii qabdan akkasuma ammoo yoo namoonni fuulli keessan isinii jalaa badee fuulli keessan hin bareenne fuula keessanillee hedduu isinii bareechisa. Kunoo akkuma sitti argitan amma iskiraappii jalqaban irraa qulqulleessaa jiranii hedduu adii bareedaa nama godha. Magaalallee magaala buna isii ta'a namoonni bareeduu miidhaguu barbaadan akkasuma fayyaa keessaniif hajamtanillee kunoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haala kanaaf fayyadamuu ni dandeettani isii bilbiltanii argachuu ni dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf mana barumsaa jalqaba irratti bakka itti dhayxan jechuudha kan isinii maxxansu gabaabumatti lakkoofsonni caaleen jiru amma sa'a kanan nama lama keessummeessaa jirti nama afur bakka takka keessummeessuu dandeetti. Amma immoo iskiraappii isa lammaffaa hirdiidhaan walitti kamakamee naaf dibaa jirti isiniin jedha. Haga iskiraappii sadii hin diban haga daqiiqaan murtaa'e daqiiqaa 40-45 asirra taa'uun isin achi olis dandeettan taananii hin teettanii garuu hagas caalaa nama teessisuu ulfaata jechuudha nama dadhabsiisa. Wanni kun tokkoffaa qorrichaa akkasuma immoo ibidda waan ta'eef baay'ee kan namatti toludha. Bareedinaafis tahee fayyaafillee hedduu nama gargaara. Namootiin hedduun jechuu koomantii jalatti ani qayyadhu malee amma galuu hedhaa si argee qayyadhu malee hin galu warri jettanii akkasuma immoo warri hawwii qabdanillee rabbiin ittiin isin haa ga'u isiniin jedha. Namoonni naannaa shaashamannee taatanii fi shaashamannee taatan kunoo as dhuftanii fayyuu miidhaguu ni dandeettanii guyyaa takkaan osoo hin tahin jechuudha itti deddeebuun ji'atti ji'a lamatti
turtanii jechuudha itti deebi'uu ni dandeettanii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maaliif jennaaniin wanni kumuyyuu deddeebisaa barbaada fayyaallee qorrallee ni baasa keessattuu shamarran keenya laal maashaallah tabaarakallaa sitti naqu kokkeena seenee naqu haasisaa jira akkasuma mootuyyuu dhugaatii aananii talbaa wanni qoqqorraan qabbanaayaan hin jira isiniin jedha booda sanii erga geessee jedhee haala kanaan kunoo harabaafachuu ciisuu boqachuutu jira waa hedduu jechuudha sa'aatiin garuu asirratti xiqqaa fakkaatullee sa'aatiin guddaadha dhugaa dubbachuuf isin gabaabamatti dhugaan barbaadan taananiin maatii keessanillee hajamtan taananiin lakkoofsa asirra jiru kanaan bilbiltanii chaanaala yookiin yuutuubaa umurazaan irraa fuunee jechuu ni dandeettanii erga qayyannee dhiqannee geessinee ammoo hixaana nu ulamu yookiin bukuura nu ulamu jira kunoo haala kanaan rifeensatti illee fooliin dhadhaa tokkollee hin dha'u haala kanaan qaamallee uffata keenya shiita jalaan harka marakkatti namaniin qallaalii kanan bareedu harki kun dhugaa dubbachuuf kiyyaa isiniin jedha baay'ee bakka nama bareechisaa nama laaffisaa qaama kana yeroo saniif jechuun waan biraa dhiisaatii dhadhaan isin dibattan kuni yerootti dhumata yoosuu daddafee dhumata jechuudha sammuu kana ho'iseenee gasseenee gadi dhugaa fuulli keessan isin gurraachata borumtaa ammootu baay'ee bareedaa fi laafaa ta'a kunoo haalaan margitan kanaan jechuu akkanatti qophaa'ee maashaallah bifa aadaatiin ammayyaa'ee jechuudha hedduu kan namatti toluu fi qalbii namaallee gammachiisu akkuma viidiyoo kaleessaa argisanii jechuudha namootiin hedduu gaafii na gaafattan salphamatti jechuudha lookii karaa mana amala sirreessaa jettanii deemtanii bilookiin tokko yoo isin hafee jedhe ol zoortanii mana barumsaa isa kanatu iyyuu jira isiniin jedha kunoo lookshiin yookiin ammoo iddoon isaa bakka kana mana barumsaa kana duubarraa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mana barumsaa kana duubarra gaggargaltanii kallattimaadhaan yoo deemtan namootiin har'aa borutti barbaadan jechuudha bakka salphaadha jechuudha namootiin har'aa borutti barbaadanii mana barumsaa kunoo irra tartanii argitanii akkuma amma viidiyoo argitan kanatti isarra gazzoortanii kallattiidhumaan manniin amma argitan kana viidiyoo irra argitan kana bira yoo gattartan manni xumurarra jiru mana isiiti jechuudha isiniif galee kana yeroo deemu akka sirritti fa isinii ta'uu fi akka isiniif galu gabaabatti ammoo bilbiltanii nookii dhuftaniitu waan jechuudha eessa jettanii yoo gaafattan isinii himuu dandeetti akkasuma ammoo tuyyuu loohaa yookiin ammoo tuyyuu maal jettanii dhiifa manarraa ta'a jechuudha gabaabsaatii itti bilbilaa eessaa manni kan ka'e eessatti dhufna jedhaanii isin boodaa himtee fayyadamuu aarfachuu fayyuu akkasuma immoo maatii fira keessanillee erguu dandeettanii hundumaafuyyuu firoota keessanillee sheer gochuudhaan laayik sabiskiraayib godha sabiskiraayibiin kiyya namoota muraasa qofa na barbaachisa sa'aatiitu deemee nu jalaa galgalaa'ee nutti halkanaa'ee viidiyoo wal qabatee sa'aatii waan nurraa deemeef nu achi bullee iyyuu silaa yeroo xumuraallee isiniif waraabaa maashaallah jedha asumaanii hundi keessanuyyuu jechuudha viidiyoo kana sheer hiriyoota keessanii gochuun laayik gochuun waliif qoodaa horaa bulaa fayyaan faayaa haa fayyadamnu walumaan haa fayyinu isiniin jedha nagahatti maashaallah